Kan nama dhibu keessaa bofa kana yeroo abjuutti argitu yeroo hundumaa immoo ati nan du'aa sodaata. Nan du'aa si keessa jirti. Bakka maalan ta'a laafatanii. Ameen. Ameen. Waaqayyo waaqni maccaa lola eebba keerra jiru sirraa kaasa. Ameen. Ameen. Daldalaadhaati karoorsitee dhimmi kee hunduma deemetti akka qabamu waan godhu waaqayyo sirraa kaasa. Ameen. Eebbi kee hunduma argetti qaqqabamee jira. Jala harca'ee. Maa inni beektaati siruma tokko nama liqeessitus hin deebi'u. Sirriidha wanti si taasisaa. Kanaani waaqayyo garuu amma isa dhumaati wanta eebba keetiin lolu kanan rukuta waaqayyo. Ameen. Ameen. Bakka itti baaftonni biyya kanatti beekamtoota har'aa kaasee garuu waaqayyo olaantummaa isaa qe'ee kee irratti mul'isa. Ameen. Mana kee irratti mul'isa. Ameen. Isatti si barbaadan immoo sirraa diiga waaqayyo. Ayyaarifachaa irra xumuruudhaan. Ameen. Harka keessan ol kaasaa sabni. Alayaa sobaa barreessanii siin duukaa deeman gubeera irraa kaasee alayaa sobaa dosee sobaa seexanni baatee siin duukaa deemu irraa kaasee gubeera naannoo ati jiraattu. Maqaa Yesuusiin gubeera naannoo ati jiraattu. Gubeera naannoo ati jiraattu maqaa Yesuusiin. Harka keessan sochoosaa gubateera jedha. Kuma dabala gubateera jedha. Gubateera jedha. Har'aa kaasee afurri waaqayyo dosee sobaa si duukaa deemu gubeera naan jedha. Ameen. Silamma seexanni waan hamaan si ajjeesuudhaaf kan tureera. Waaqayyo garuu waan cimaa harkaa si baasee nama nana. Dhugaa waaqayyo seexanni sidha kan kee xumure. Yoona si awwaalanii waa'een kee yoo adulaala keessaa dagatamee ture. Waaqayyo garuu gidduun galeef naan jedha. Ilaalchi namasiif nama hamaadha jedhu waaqayyo garuu ana dhaabbateef naan jedhe. Raaji kottaan eebbisna. Konkolaataa qabdaa? Waggaa meeqa nagadde? Irroo basaarku jira. Nama tokko nama dhukkubsatu nama suura gurdii baattee jirtu meerre meeqa dhaabban waaqayyo haa dubbatu jettee suura gurdii. Yeroo waamaa wali maal hojjechaa waltanii? Meerre eessa jirti? Namantaa. Waaqayyo hin kennaa. Ameen. Waaqayyo makiinotaan si haa eebbisu. Mee suuraa ol qabi suuraa qabattee jirtu gurdii as. Waan ati argitee hin beekne si haa eebbisu. Ameen. Si ta'eera. Yesus gooftaa. Mee ameen. Mee ameen. Mee ameen. Mee ameen. Mee ameen. Isti ol qabi obboleetti ol qabi. Eessa jirti? Bakka jechuun gara kanaa eessa jirti keessan? Namni nama argu dabalataan nama kanaan dura dhibamtee mana yaalaa galtee baatedha. Kan kee akkasi? Dhugaadha. Dhugaa lamaaf deemtanii. Laamteetu mana yaalaa galtee baate. Sirrii. Har'aa kaasee ishiin bilisa. Baay'ee piroosesii isin hin barbaachisu gidduu qabinasa. Maatti rakkattu kaalkuleetii sammuu. Guyyaa gabaabaan kan qophaa'ee fi injiraatti beellama kanarra dabarseera naan jedhe waaqayyo galataan dhaabbata deebitee. Fudduu guddachumaa wajjin yaa. Ol kaasee ati samanii. Ol kaasee. Har'aa kaasee qabadhu walumatti har'aa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin erga hammeenyaa dheerarra. Warri suura baattanii deemtan kun fayyinaaf haa ta'u dhiiga Yesuusii. 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 Harka keessa walitti buusaa. Amma barnaatti dabarraa siniifiseera. Nama tokko garuu abjuu keetiin bofni gurraachi si iddee argite meerrete. Abjuudhaan bofa gurraacha si idde. Dafime erga dura raajiin otoo dubbatanii afurri qulqulluu natti dubbata isa kana meerrete dafi. Baay'ee ariifachaa irra xumuruudhaaf waan ta'eef bofti si iddee argite ka'i. Amma
Elsani sirriitti sirrii. Haleluuyaa. Warri dura daraa keessa mee faarfadha akkuma ta'e taati faarfadha. Didiituun faarfadhu giddiin qabin. Sakaan nu taalchisa sakaan of gadhiisanii amma sirriitti faarfattu waan ta'e. Meerra boleettiin kun kootu kaa dafisii eegan jira. Yesuus gooftaa. Maal argite abjuu keetii? Yoo. Bofa kamii? Bofa gurraacha. Bofa gurraacha. Yoo mabjoo. Guyyaa salkanis naannoo yeroo hundumaa guyyaas Yesuus gooftaa. Kan nama dhibu keessaa bofa kana yeroo abjuutti argitu yeroo hundumaa immoo ati nan du'aa sodaata. Sodaa du'aa si keessa jira. Bakka maalan ta'a laata jettanii maaliif? Har'aa kaasee ergaan du'aa sirraa cabeera naan jedha waaqa. Fidi mee harka kee mirgaa. Duba shina goraa. Tokko lama sadi. Bakka qabaa adeemu. Jadi, bos kecil kerja. Jadi, itu kabar. Jadi, bos tu nak kasih berapa? Jadi. Kita makin saran. Berkat Saran ni, saran. Kabar, saran. Albacun jadi, albacun. Wajah kau tu itu nanti kau wajah kau. Cara ni kesa. Bonjit. Bonjit je. Ini kasi. Nanti ni. Abur ni buka. Gara ibidat. Ini ni. Hintana. Kalau kita siapa cara ni. Cara kesa. Yesus gooftaa. Mee ameen? Waldaa kamiramaa? Allah jedha. Waldaa dulaalaa moo maqaa qabu? Maqaan Yesuusidha. Yesus gooftaa. Mee ameen? Tajaajila kam keessa hirmaatta? Daaqonii taatettaa? Kanuma bakka daaqonii keessa turte sun kana natti hime Waaqayyo. Karaa biraa innis amma daaqonii keessa turte achi oofatanii si galchanii har'aa kaasee inni abjuun si doorsisus hin jiru illee bitaddu aarsaatti ishii harka walitti buusa gooftichaa.